Qaamni namaa sirna qaamaa 11 irraa ijaarame. Sana keessaa tokko ammoo sirna integumentariiti. Integumentary system kan jennuun yookaan sirni integumentary kun qaamolee akkamii akka of jalaa qaba? Qaamolee kunniin caasaan isaanii maal akka fakkaatuu fi dalagaan isaanii maal akka ta'e tokko tokkoon ilaalla. Mee kallattumaan gara barnootaatti haaseenu. Jalqaba irratti wanti ilaallu sirna integumentary kana keessaa qaamolee kamtu jira waan jedhudha. Achi keessaa inni ijoo fi guddaan gogaadha. Gogaan sirna integumentary keessaa isa tokkoo fi isa guddaadha. Inni biraan ammoo rifeensa. Kan sadaffaan qeensa yoo ta'u, inni dhumaa ammoo xannachoota gogaa keessatti argamudha. Mee qaamolee kanneen tokko tokkoon maal akka fakkaatanii fi dalagaan isaaniis maal akka ta'e haa ilaallu. Egaa jalqaba irratti kan argannu gogaadha. Gogaan qaama hunda caalaa guddaadha. Akkasuma qaama keenyaa fi alaa addaan haguugee yookaan addaan qoodee kan argamu yoo ta'u, guddina isaa irraa kan ka'e ulfaatinni waliigala qaama namaatiif parsantii 12 hamma 16tti gumaacha. Kan ammoo fakkeenya salphaadhaan kan isiniif ibsu yoo ta'e, namni tokko kiloogiraama 100 ulfaata yoo ta'e, kiloogiraama 100 kana keessaa kiloogiraama 12 hamma kiloogiraama 16 kan ta'u ulfaatina gogaa isaatii jechuudha. Gara baqqaana yookaan gara caasaa gogaatti yoo dhufne ammoo, gogaan baqqaana dhugaa lama irraa kan ijaaramedha. Innis epidermisii fi dermisiidha. Epidermisiin baqqaana gogaa karaa alaatiin argamuu fi isa haphii yoo ta'u, baqqaanni epidermisii kun kallattiidhaan sirna marsaa dhiigaa ujummoolee dhiigaatiin hin argatu. Haa ta'u malee karaa alkallattiitiin, karaa diffuuziniitiin dhiiga yookaan marsaa dhiigaa yookaan dhiyeessii soorataa fi wantoota isaaf barbaachisu karaa diffuuziniitiin argata jechuudha. Dermisiin garuu wantoota hedduu of keessaa qaba. Akkasuma dermisiin kan argamu gara gadii yookaan gara keessaa gogaatti, epidermisiitti aanee gara keessaatti argama. Dermisiin yookaan indoodermisiin fiixeelee narvii hedduu fi ujummoolee dhiigaa hedduu kan of keessaa qabuu fi kan of keessatti hammatee jirudha. Dermisiin akkasuma wantoota akka xannachoota gogaa hedduu of keessaa qaba. Epidermisiin baqqaanota xixiqqaa hamma 5 ta'an akkuma suuraa irratti argitan baqqaanota hamma 5 ta'an xixiqqaa of jalaa qaba. Dermisiin garuu baqqaanota 2 of jalaa qaba jechuudha. Haa ta'u malee kitaaba adda addaa irratti hypodermis yookaan baqqaanni sadaffaa hypodermisii akka jedhamu ni kaa'u. Garuu hayyoonni qaamaa yookaan anaatomistoonni hypodermisiin baqqaana gogaa akka hin taanee fi tajaajilli isaa ammoo gogaa fi wantoota gogaa jala jiran walitti maxxansee qabu akka ta'e ni ibsu. Yeroo adda addaatitti jecha hypodermisii jedhu kitaaba biraa irratti yoo argitan akka isin harkaa waliin dhoofne akkaatuma kitaaba keessan irratti barraa'ee jiruun qabadhaatii akkasumatti qormaata deebisa. Skin function yookaan gara dalagaalee gogaatti yoo dhufne ammoo dalagaan gogaa inni jalqabaa qaama ittisuudha. Ittisa yoo jennu waa lama of keessatti hammata. Tokko, wanti gara qaamaan alaa jiru gara qaamaatti akka hin seenne ittisuudha. Waan akka baakteeriyaa, vaayirasii, fangasii fi kan kana fakkaatan qaama alagaa kan ta'an qaamaan ala kan jiran gara keessoo qaamaatti seenanii balaa akka hin geessine ittisuudha. Karaa biraatiin ammoo wantoonni qaama keenyaaf barbaachisan kan akka dhangala'aalee adda addaa, ruqoolee nyaataatii fi albuudonni gara alaatti akka hin baane qaamatti yookaan gara keessoo qaamaatti ol ittisuudha. Inni lammaffaan dalagaa gogaa ammoo miira yookaan dalagaan gogaa inni tokko akka qaama miiraatti tajaajiluudha. Kan biraa ammoo xuraa'aa dhabamsiisuudha. Yeroo adda addaatti yeroo qaamni keenya dafqu karaa gogaatiin karaa uraalee gogaatiin dafqaa wajjiniin xuraa'aan gogaa keessatti sussuuqamee jiru gara alaatti akka bahu akka qaama xuraa'aa dhabamsiisutti ni tajaajila. Tajaajilli inni biraan ammoo tempereechara to'ata. Tempereecharri keessa qaamaatii fi ala qaamaa yeroo adda addaatitti akka wal madaalu yookaan akka qaamni keenya baay'ee hin qorrine yookaan baay'ee hin ho'ine tempereechara qaamaa kan to'atu keessaa inni tokko gogaadha. Fakkeenyaaf naannoon keenya baay'ee ho'a yoo ta'e yeroo adda addaatitti qaamni keenya ni dafqa. Kanas dafqi sun gara alaatti bahee akka qaama keenya qorrisiisuuf
uraalee gogaa banuudhaan qaamni keenya akka karaa dafqaatiin ho'a yookaan qorriinsa isaa wal madaalchisu taasisaa jechuudha. Karaa biraatiin ammoo yeroo naannoon keenya qorru uraalee gogaa sana cufuudhaan yookaan kottoonfatee uraalee gogaa sana cufuudhaan tempereecharii yookaan ho'inni qaama keenya keessa jiru gara alaatti akka hin baanee fi qorriinsi qaama keenyaan ala jiru gara qaama keenyaatti akka hin seenne taasisa. Dalagaan inni biraan ammoo viitaamin D ifa aduu irraa oomisha. Viitaamin D yookaan viitaamin D kan jennuun kuni lafee keenyaaf viitaaminii baay'ee barbaachisaadha. Viitaaminiin kun yoo hin jirre lafeen keenya jajjabina isaa ni dhaba. Kanaaf viitaamin D ammoo kan argannu baay'inaan ifa aduu irraati. Ifa aduutiif yoo kan saaxilame ta'e gogaan keenya yookaan yeroo adda addaatti ifa aduu gargaaramee viitaamin D kana qopheessuudhaan lafeen keenya akka jajjabaatu, ilkaan keenya akka jajjabaatu nu gargaara jechuudha. Inni lammaffaan sirna intigumentrii keessatti ilaallu ammoo rifeensadha. Rifeensi caasaa qal'aa fi dheeraa gogaa keessaa ol guddatu yoo ta'u, rifeensi caasaalee gurguddoo yookaan kutaalee rifeensaa gurguddoo lama qaba. Isaanis shaaftii kan jedhamu kan gogaadhaan alatti argamuu fi ruut yookaan hidda kan jedhamu gogaa keessatti kan argamudha. Dalagaan rifeensaa qaama keenya gogaa gargaaree balaa irraa ittisuu, tempereechara qaamaa to'achuu fi wantoota qaama alagaadhaan gara qaama keessootti akka hin seenne ittisudha. Fakkeenyaaf yeroo hargannu karaa funyaanii keessatti kan argamu rifeensi funyaanii qilleensa keessaa wantoota akka dhukkee fi baakteeriyaa yookaan vaayirasii adda addaa funyaan keessatti hapheessee qabuudhaan gara sombaatti osoo hin gahin ofirra deebisa. Kan ijaas akkasuma yeroo dhukkeen gara ijaatti deemu gubbaa irratti hapheessee qabuudhaan akka dhukkeen ija keessa hin seenne taasisa. Karaa biraatiin ammoo rifeensi sammuu keenya yookaan mataa keenya gubbaatti argamu ifni aduu yookaan xiyyi ifa aduu kallattiidhaan qaama keenya akka hin hubneef akka gaaddisaatti tajaajila. Kana malees tajaajilli rifeensaa hedduu jira. Garuu tajaajilli rifeensaa murteessoon isaanuma kana. Qaama sirna intigumentrii keessatti argamu keessaa tokko ammoo qeensadha. Qeensi pirootiinii jabaa gogaa fi haalaan walitti hacuucamaa ta'e irraa kan tolfame yoo ta'u, qeensi caasaalee gurguddoo sadi qaba. Isaanis hundee, pileetii fi qarqara qeensaati. Qeensi fiixee qubbiin harkaa fi lukaa irratti argamu lafee fiixee harkaa fi qubbiinii argamu irratti gargaarsa dabalataa akka ulfaatina yookaan dhiibbaa adda addaatiin lafeen sunii fi qaamni fiixee qubaa irra jiru akka hin miidhamne taasisuudhaan akkasuma tajaajila akka waayin hooqachuu fi kan kana fakkaatan kennuudhaaf gargaara. Inni biraan ammoo sirna intigumentrii keessatti kan ramadamu xannachoota gogaa yookaan skin gland kan jedhamu gogaa keessatti sussuuqamee keessattuu warroota baqqaana gogaa darmisii keessatti baay'inaan kan argamu yoo ta'u, innis gosa sadii yookaan bakka sadiitti qoodama. Tokko xannacha dafqaati. Xannachi dafqaa yookaan sweet gland kan jennuun dalagaan isaa dafqa maddisiisuudhaan tempereechara qaama keenyaa to'achuu akkasuma xuraa'aa qaama keessaa gara alaatti baasuudha. Karaa biraatiin xannachi dafqaa innuu mataansaa bakka lamatti qoodama. Akiriinii fi apokiriin jedhamuudhaan beekama. Akiriin kan jennuun xannacha dafqaa ta'ee dafqa bishaanawaa kan maddisiisu yoo ta'u, qaama keenya guutuu irratti faffaca'ee walumaa gala qaama keenya iddoo hundatti kan argamudha. Xannachi dafqaa kun kan akiriin jedhamu kun dafqi inni maddisiisu dafqa bishaanawaa fi foolii hamaa hin qabnedha. Xannachi apokiriin sweet gland jedhamu ammoo xannacha dafqa maddisiisu ta'ee dafqichi garuu furdina kan qabuu fi fooliis kan kennu yoo ta'u, baay'inaan xannachi kun hojii isaa baay'inaan kan hojjechuu eegalu yeroo namni amala saallammeessoo guddisuu yookaan amala saallammeessoo argu irratti. Kanaafis foolii addaa kennuu danda'a. Pirootiinii fi lipiidis waan of keessaa qabuuf jecha foolii addaa yookaan foolii shurufkaa addaa kennuu danda'a jechuudha. Xannachi dabalataa ammoo xannachi inni lammaffaan xannacha zayitaa yookaan sebaceous gland kan jennuun
zayita oomishuudhaan gogaan keenya akka lallaafu akkasuma rifeensi qaama keenyaas akka lallaafu kan taasisudha. Inni sadaffaan xannacha guurii yookaan earwax gland kan jennuun gurra keenya keessatti kan argamu yoo ta'u, guurii oomishuudhaan wantoonni qaama alagaa ta'an akka gurra keenya keessoo gurra keenyaa hin miine kan gargaarudha. Egaa barattoota haga ammaatti kan laalle qaamota sirna intigumentary keessatti argamanidha. Isaanis gogaa, rifeensa, qeensaa fi xannachoota gogaa ilaalle. Akkasuma caasaalee isaaniitii fi dalagaalee isaanii illee ilaallee jirra. Kanaaf hanga ammaatti waan laalle keessatti wanna gaafii isinitti ta'ee fi wanna itti isiniif dabalamuu qabu ammoo koomentii jalatti barreessuudhaan viidiyoo kanaan booda keessatti akka isiniif dabalamu barreessuu hin irraanfatina. Like, subscribe, share gochuus hin irraanfatina. Galatooma.